Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Horni Miidiyaa. Horni Miidiyaa irratti qophii addaa torbanitti al tokko karaa Horniyaa kan isinii darbudha. Qophii kana qopheessuun kan si waliin turu Allalisaa Dhaabate akkasumas waa'illi koo. Ayyaantu Taayyee akkasumas ogeessi kaameraa keenyaa Abdullahi Guyyoo nu waliin jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Egaa mariin keenya addaa kuni har'a Oromiyaa keessatti xiyyeeffata. Oromiyaa keessaa immoo gara lixaa Oromiyaa kanatti xiyyeeffata. Ammas ajjeechaan Oromoo fi Oromiyaa irra jiru waan dhaabbateen fakkaatu jechuudha. Kanarratti marii gaggabaabaa daqiiqaa muraasaaf taasisna. Marii keenya yeroo jalqabnu lixa Oromiyaa keessatti ajjeechaan Oromoo irratti raawwachaa jiru ammas yaaddeessaa ta'eera. Waa'ee Finfinnee waa'ee maalii kaasuun dura yeruma Finfinnee baanu gara lixaatti yeroo deemnu biyyuma hiyyeessa argina malee nama isaati hiyyeessa ta'e otoo hin taane biyya hiyyeessa argina. Maaliif yoo jette biyya sana keessa kan dhibe tokko illee hin jiru. Dhagaan jira, warqeen jira. Wanti dhibeeru hin jiru biyya sana kan dhaabee jiru lixa Oromiyaati jechuu dandeessa. Achi keessatti yeroo kaasnu daandii kaasuu dandeessa. Daandii gahaan hin jiru. Mana barumsaa kaasuu dandeessa. Manni barumsaa gahaan hin jiru. Ammas isarra darbee Wallagga kana kan ajjeesaa jiru rasaasa qofaa miti. Akkasumatti dhaabiitu du'eera amma namni. Dhaabatee madu'e amma rasaasa inni waan hin malee namumti akkasumatti du'aa jira. Akkasumatti beelatu fixe nama keenya gargaarsi hin jiru. Amma gara Horroo Guduruu kana kaasuu dandeenya. Horroo Guduruu yeroo kanaan dura Finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Oromoo Kiiramurraa kaastee Hagamsaa Amuruu jaartee jaardagaa hanga Horroo Bulluq dabalatee Finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Oromoo kaastee kana uummanni Oromoo yeroo sana manni gubatee ture. Bakka jiraachaa jiruun qabu akkasumatti deemee kadhatee bulaa jira. Mootummaanis kanarratti xiyyeeffannoo waan kaa'eeruun qabu. Uummata kanaafis wanta yaadee wajjin akkasii uummata kanaaf mala. Uummanni kun rakkateera. Uummanni kun achi keessatti du'aa jira jedhee wanta uummata Oromoo godina Horroo Guduruu jiru irratti wanta birmatee hin fakkaatu. Ammas uummanni Oromoo Horroo Guduruu keessa jiru ammas diiduma bulaa jira. Bakkeema bulaa jira. Manni jiru muka jala bulaa jira. Amma asirratti mana barumsaa kaasuu dandeenya. Mana barumsaa yeroo darbe nageenyi waan ulfaateef dhalattoonni Horroo Guduruu keessa jiran mana barumsaa kutaa 8ffaa warri qoraman suni homaa darbuun harka dhibba keessaa parsentii 100 keessaa parsentii 22 qofaa darbe yeroo ittu akkam maaltu jira achi keessa nageenyi kun maaliif barataan Oromoo kun hammi kun dhume jettee yaaduu dandeessa jechuudha. Rakkoo nageenya ala iddoo sanatti uumamirraa kee barataan illee akka gaariitti barnoota argachuu hin dandeenye. Barnoota argachuu hin dandeenye. Ammas kan darbee kan bara 2016 ammas yaaddeessaa jira. Uummanni akkuma duraa muka jala bulaa jira. Manni irraa gubateera. Mootummaan jira jechuun baay'ee marakkisa. Doorsisnii fi dararamni hammaan ammas Horroo Guduruu keessatti dhaabbatee yeroo hin fakkaatu. Keessumaati haasaa kee kanarratti sii dabaluudhaaf uummanni suni bakka jiru irraati gaafa gara magaalaa Shaambuu dhufullee bulchaan achii suni uummata sana dirqamaan lafa dhuftanitti deebi'aa jedheeti yeroo uummata sana bakka isaan irraa faannoo baqatanii gara magaalaa Shaambuutti galan sana achi deebi'aa jedhee uummata sana yeroo inni fichisiisaa jiru qabeenyi isaanii illee saamamaa jirudha kan sooshaal miidiyaa irratti argaa jirru. Achi keessatti maal jedha beektaa maqmaqsa Oromoo keessatti namni jabbii eegu jabbiin hootettee inni eege gaafa galee himatu inni mana jiru sana jabbiin hin oone dheedhan. Uummanni Oromoo yeroo achi keessatti rakkachaa ture keessumaa Horroo Guduruu keessatti gaafa rakkachaa ture mootummaatti gaafa iyyachaa ture mootummaan maal jedha beektaa abaa'u shaneessin ajjeesaa turedha. Uummanni achi keessa jiru fannoon nu ajjeesaa jiraadha. Gaafa qee akkas jedhee himatu mootummaan kun immoo shaneessin ajjeesaa jiraadha. Uummanni isan abbaan ajjeesee uummanni achi keessa jiru beeka. Abbaan dhugaa beekaa jechuudha. Garuu isaan bakka gaarii ta'anii biiroo gaarii keessa ta'anii ajjabamanii deemu. Wanti isaan achi keessatti informationii gahaa kan qabu kan du'aa jiru uummata Oromooti. Uummata Oromoo keessa warra Horroo Guduruu keessa jiran keessumaa warri gaxariirra jiran baay'ee marakkisaadha. Amma Horroo Guduruu keessas ta'e Wallagga keessa Wallagguma kana Wallagga Arfan kana keessa hiyyeessa qofaa tafe. Akkasi ga'ee anillee qophii marii addaa keenya kanarraa ilaalchisee dhimma waa'ee godina Qellem Wallaggaa keessatti magaalaa Daldoloo keessatti dargaggoon halkan sa'a 10tti mana jireenyaa isaatii fuudhame. Mucaan kun barataa kutaa 11dha. Hidhannoo waraanaa qabda jechuudhaani harka isaa dugda duubatti hidhanii erga dararaa hidhaa boolla keessatti hidhanii dararaa gurguddaa irraan ga'anii booda baasaniiti kan isaanii harka isaa dugda duubatti kan isaan mana hidhaa dabarsanii sana booda mucaan kun harki isaa dugda duubatti hidhamee turuurraallee kan ka'e harki isaa baay'ee tortoree amma foolii gadhee kennuttidha. Sana booda
waraanni piippiin kun jechaadha. Pooliin harka mucaa sanarraatti dhufu isaan waan dadhabsiisee fi maal godhanii dhaqanii milishaatti jechaadha kan kaampii milishaa Oromootti dhaqanii mucaa kana achi keessatti hidhanii sana booda kaampiin milishaa Oromoo keessaati illee foolii harka mucaa kanaa dadhabanii gara buufata fayyaa naannoo sanaa geessanii gaafa ilaalchisanii harki mucaa kanaa baay'ee hojiin ala ta'uudhaanidha kan inni irraa cite. Mucaan kuni barataa kutaa 11ti. Amma harki isaa tokko irraa citee jira bakka kanatti irraa citee mucaan kuni deeggarsa Oromoollee barbaada gara mana barumsaatti deebi'ee barnoota isaatti deebi'uudhaan egaa yakkoota mirga namoomaa dhiitamuu mirga namoomaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana ta'aa jiru keessumaa lixa Oromiyaa keessatti gaafa laaltu barataa kutaa 11 hidhannoo waraanaa qabda jechuudhaan egaa dararaa amma kana erga irraan ga'anii booda guyyaa dhalachuu isaatiillee hagan habaaruttidha kan isaan akkasitti mucaan kun harki isaallee citee jira. Mee gamanumaanii viidiyoo xiqqoo mucaa sanarraati kan inni dubbatu kan arganne dhaggeeffanneeti walitti deebina. Achituun jiru kaampii milishaa sana keessatti isaan foolii harka kanaa baay'ee itti ajaa'iba mana qorichaatti geessaadhanii didanii achi maallaqanii mana qorichaa magaaladhaan ijoolleetti nageessanii achitti nageessanii gara fuula duraatti bakka achi deebiin fayyuu danda'u baay'ee si miidhamee jira jedhanii achi simmoo sirna baay'ee na tottore jira hojiidhaan ala ta'eera achitti sabooddee adda hungaan jireenyi ta'eera sitti cituu qabaa kana Usti itu kembali ke drastis dengan sebagai adungan pada dua kabu kata sama gala itu situan kita pendangan ini warna dan do sana ramora kabu ugara la bata kuma sini. Ega video dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Sanallee qofa miti gaa akkuma beekamu Dambidolloo keessatti taateen waggoota 5 asitti daddabalame Amaanu'eel irraa akkasumallee yeroo darbe daangaa dubbannee jirra. Waan baratameedha harka duubatti hidhanii ijoollee ajjeesuun ati deeggaraa akkasiiti jechuudhaan ijoollee dararuun harka duubatti hidhanii akka itti ajjeesu keessumatti torban darbe keessallee dargaggoonni 5 daangaa dabalatee manaa fuudhamanii sinii shanee deeggartu jechuudhaan abaa shanee deeggartu jechuudhaan kan dargaggoonni kun du'anii wanta amma keessumatti Oromiyaa lixaa keessatti jiru gaa in ulfaata baay'ee kan nama yaaddessuudha. Uummanni suni akkamitti gara fuulduraatti akkamitti deema waan jedhamu hireen uummata sanaa nama yaaddessa. Dargaggootuma Oromoo irraa kaasnee yeroo waa tokko dudubbannu dargaggoon Oromoo ammas bakkuma garaagaraatti du'aa jira. Amma dargaggeessa irra darbee gara qotee bulaatti deebi'eera. Qotee bulaa kana qeerraa kaasu. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa maal jedha beektaa? Keewwata 40 muraa 4 irratti qotee bulaan tokko lafti kan qotee bulaatiidha. Lafa sanarraa buqqa'uun qabuudha. Namni qotee bulaa sana lafa sanarraa buqqisee keewwata seera 1996 ba'ee namni qotee bulaa sana buqqisee hin gaafatamaadha. Kana keessatti qotee bulaa namni kun yeroo Wallagga kana keessa buqqa'u mootummaan Oromiyaa kanarratti wanta dubbateeru hin qabu. Isarra dabarree Gujii kaasuu dandeenya. Gujii keessatti amma bu'uuraalee misoomaa kanneen akka mana barumsaa amma Gooroo Doollaa keessatti aanaan Booranarraa citee ture. Isa keessatti manni barumsaa hin jiru amma. Mootummaan biiroo barnoota Oromiyaa maal jedhee kanarratti galmeessaa hin jira jedhee barataan harka 95 finniira galmeessine jedhee barataan tokkoyyuu immoo kan galmoomne immoo information keessaa nu qaqqabaa jira. Kanaaf achi keessatti gararraa taa'anii gubbaatti warra goodaa kana gadi fafaggeessuun kuni ammas ittuma fufee jira. Bakkatu qayyarame dombii miti masaraa keessa jiru bakkuma isaa nama isaa qayyarame malee dombii fi caasaan achi keessa jiru wanta qayyarameeru hin jiru jechuudha. Achirraa kaasuu dandeenya. Garaagarummaan lixa Oromiyaa fi baha kanarra jiru garaagarummaan maadha inni yoo kaasne gara lixa Oromiyaa kana yeroo deemnu bu'uuraaleen misoomaan akka daandii akka daandii irraa kaasee bu'uuraalee misoomaa mana barumsaa maal waan garaagaraa kana kaasuu dandeenya. Kun hin jiru. As gaafa deebitu gara baha kanatti Adaamaarraa kaasee Moojoorraa kaasee siin achi gaafa deemtee ilaaltu investimentii gahaa jira. Daandii gahaatu jira. Kanaaf maali rakkinumti gara lixaa kanatti baay'ate yoo jette akka durii akka fardaatti sin oofeeni ukaasitti taamee si ergadha akka harreetti naa baattee naa hojjettaa kan jedhu hafeera. Keessumaa Wallagga kana keessatti achi keessatti yeroo jara wajjin turanii yeroo jaalalaan turan sana keessatti walirraa fuudhanii nyaachaa turanii walii ergamaa turanii garuu gamnoo magatii caalaan amma gatii itti deebanii ergarraa fayyadamanii deebanii jara buqqaasanii jiru lafti san keenya jedhanii jiru. Kanaaf waan kun hafeera akka garbichaatti waan hin barbaade sin godhaa gadi sin dhiita gadi sin kabalaa.
yoo barbaadde naa hojjetta si dhiiteen si argadha kan jedhu hafeera didameera. Keessumatti immoo waa'ee warra guduruu gaafa kaasnu gaa jalqaba xiinxala keenya yeroo darbe irratti illee dubbannee turre marii keenya irratti uummanni faannoof hin jedhee ammoo waamee kun achi buufate kuni bara mootummaa keessadha kan inni beelaanii qabameeti achirra kan inni qubatee jechuudha. Maaliif sababa bakka jiraatan irratti beelli isaanirra bu'ee fi iddoo sana immoo magariisni lafti gaarii waan nyaatan waan dhugan waan jiruufidha yeroo sana kan uummati suni dhaqee achirra qubate uummanni Amaaraa kuni. Egaa har'a lafti sun waan itti bareedee fi kaayyumti jalqabamu jiru yoo laaltu waanuma lafa sana jarri jaallataniifu lafti sun akka isaaniif kennamuun si'a kan inni hojjetamaa jiru. Walumaa galatti ammoo wanti warra guduruu irratti geggeeffamaa jiru diimoogiraafii lafa sana jijjiiruufidha kaayyoomti ammoo hojjetamaa jiru. Asirratti ayyaantu maal beektaa? Oromooni waggaa 32 ga'ee waggaa 32 ga'ee erga reebamaa ture. Warra wayyaanee cagaddee dadhabdee bosona keessaa bahuun balleessatti reebaa turte. Oromoos walumatti qabdee cagadaama turte. Ammas kunis mootummaan kunis waggaa 5 fixe. Waggaa 5 keessatti ajjechaan Oromiyaa irratti hin dhaabanne itti caale malee. Garmalee isa mootummaa wayyaanee irraa kan ammaa kanatu caale. Kanaafi ajjechaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru keessumaa Wallaggaatti raawwachaa jiru maaliif yoo jette maaliif du'aa jira yoo jette dhugaa gatii qabuuf dhugaa gatii dubbatuuf. Akkasi kana irratti immoo dabalee iyyummaa keessumatti uummanni sun du'arra darbee akkuma jette dhaabbitti du'aa jira kanatti jette akkuma waldaan hakiimota Oromiyaa ibsa baasee sana irratti illee jechaadha. Naannoo godina Wallagga Lixaa beegii qondaala keessatti uummanni beelaamtuu keessa jira dhibeen illee achikkee dhibeen busaa uummanni du'aa jira uummanni beelaamtuu keessa jira kanaaf illee akkuma yeroo darbee uummati Booranaaf birmatne Oromoon hundumti uummata sana qaqqabee gargaare ammallee akkuma yeroo darbee uummata warra guduruu uummanni Oromoo qaqqabee gargaare ummati Wallagga Lixaanaa beegii gargaarsa uummata Oromoo barbaada. Beela hamtuudhaaf dhibee hamtuudha kan achirra ka'ee jiru akka ibsa waldaan hakiimota Oromoo baasetti jechuudha. Amma maal beektaa asirratti Oromoon maaliif du'aa yeroo jettee ilaaltu Oromoon dhugaa gatii qabu du'uu fi hiyyumatti hafaa jira. Hiyyumatti hafaa jira. As keessatti maal warra Wallaggaa kana Wallagga Arfan kana keessumaa asis Salaalees dabalatee Booranarras ajjechaan garaagaraa ammas raawwachaa jira. Morma cite deebisuu hin dandeessu. Nama du'e deebisuu hin dandeessu. Kanaafi Wallagga keessatti warra guduruu keessatti lubbuu namni kun guyyaa tokkotti yeroo darbe yeroo dura ammarraa kaasee kiiramuu kaasee amuruu kaasee hagamsa kaasee jaartii jaardagaa kaasee hamma ammaatti lubbuun darbaa jira. Kanaafi mana gubate sana deebisuu dandeenya. Lubbuun bahee garuu deebi'uu hin danda'u. Kanaafi haati hiyyeessaa muka jala bulaa jirti. Ilmi hiyyeessaas namni barumsa danda'u dhaloonni dargaggeessi barumsa danda'u barumsa dhabee jira. Namni maallaqaan baratu maallaqa kan ittiin kaffalee mana barumsaa barachaa jiru ammas mukuma jala bulaa jiru kadhatanii jiraachaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo biyyoota garaa garaa jiraatan kanneen Oromummaa fi quuqama Oromummaa of keessaa qabdan hundi keessan araraa siniin jenna miidiyaa kanarratti baane haadha hiyyeessaa akka ishee bu'aa jirtu kana furmaataaf yoo waan guddaan dhibee hammuma tokko bakka isheen keessa ciistee bultu bakkuma isheen jireenya gaarii jira akkuma isheen jireenyuma isa duriirra baay'achuu yoo baate jireenyuma jiraachuu qabdu akka isheen jiraattuuf uummanni bakka garaa garaa jirtan akka birmattanii fi miidiyaa kanaan isin beeksisnaa jechuun barbaada. Itti aansee hireeni Oromoo fi Oromiyaa gara duraatti ta'uu qabu maali jennee yeroo laallu tokko ta'uusa barbaachisa. As keessatti anaaf kee otoo hin taane dhalataan hundi amma Wallagga keessa baatee Finfinnee gaafa galtu ati jireenya jiraachuu fi akkuma jara keenyaa kana mana barbaadda jireenya gaarii jiraachuu barbaadda. Kanaafi yeroo Wallaggaa baatee dhuftu ani Wallaggatti lalisaadha maqaan koo yoo ta'e Finfinnee gaafa gahu tamasgeen jechuun qabu. Ani lalisaadha. Lalisaama jedhee Finfinnee keessa jiraachuun barbaada. Maaliif mana shayii dhaquun kon hafu, mana bunaa dhaquun kon hafu, mana nyaata tokko dhaquun kon hafu. Maqaa jijjiirradhee dhokadhee Finfinnee keessa jiraachuun qabu. Kanaaf Oromummaan ani qabu sana Finfinnee keessatti ibsuun qaba. Asirratti yaada kee irratti wal ta'uu qaba tokkummaa qabaachuu qabu jedhu irratti waan tokko mammaaksa wayii tokko dheengaddaa FB irratti argee wanti sun baay'ee natti tolee baay'ee na ajaa'ibee so dubbachuu danda'a Abdullaa. Okay. Mammaaksi suni baay'ee na dhibe. Amma haala Oromoon keessa jirtu fakkaatti beektaa. Sangaadhaa fi hantuutaa fi Ndaaqootu waliin jira. Booyyeen illee jira. Kana booda hantuuta kana ittiin ajjeesuudhaafiti kiyyoo oliin mari'atanii abbaa manaaf haati mana kiyyoo mana keessatti bitan hantuuta qabuudhaaf. Hantuutni dhageessee dhattee maal jetti sangaadhaanii
eebanni dhageessanii jirtu isinii kiyyoonii mana kanatti bitamaa jirannaani. Kiyyoon bitame hantuutaa bitame ani immoo sangaadha maaltu na galchiree jedheen. Amma hantuunni fala dhabdeetu booyyee bira dhatte eebanni dhageessaniitu kiyyoon mana kana bitame na booyyeen ani booyyeedha. Kiyyoon bitame kan hantuutaati ofii kee booyi malee anaan maal na galchettiin jetteen. Amma sadaffaa yoo bira dhatte indaaqqoo bira dhatteetu eebanni dhageessaniitu kiyyoon mana kana bitame menna ani indaaqqoodha kiyyoon bitame kan keeti ofii kee booyi ittiin jetteen. Kana booda hantuunni fala dhabdeeti waanuma ishee kadhatteen si'a. Sana booda guyyaa tokko kiyyoon bitamee kaa'ame kiyyoon sun iyyee ati mana hantuuta qabame jettee gaafa dhattee qabdu kiyyoon suni boofaa. Kana booda boofni ati manaa itti. Jalqaba irratti gaa haadha manaa wallaansisuudhaaf yaalsisuudhaaf kan jalqaba mana keessatti yaaliidhaafis ta'u namoota ishee yaalsisaniifis ta'u kan qalame booyyeedha. Booyyeen hin qalamee jechuudha. Kan lammaffaa immoo ammas ati mana dhibee isheetti fooyya'uu waan diddee fi irra deebiidhaan dooktarii mana dhufee akka ishee yaaluudhaaf gaafa dooktarii dhufee ishee yaaluudhaaf hindaaqqoo qalame. Maal taate hindaaqqoon irbaata kiyyoo taate jechuudha. Sadaffaa eenyu tafe? Sangaa tafe. Ati mana yaalamtee dhumarratti hin duute. Gaafa duutu namoota dhufanii ishee awwaalaniif akkasumallee namoota ishee dhufanii sirna awwaalcha ishee irratti argamaniif maaltu qalame? Sangaa qalame. Dhumarratti kiyyoo sana jalaa kan hafe eenyudha? Hantuuta tafe. Maal jechuufani kana sii kaase lalisaa? Tokkummaan yeroo kanatti Oromoo baalixa kibba dhiyaatuun jedhini tokkummaan nu barbaachisa. Maaliif jennaani ani akkasii ana maaltu na galcheedha kan amma guyyaa irratti kaayyoo aarsaa gurguddaa nu kaffalchiisaa jiru. Oromoon lixaa yeroo aarsaa kaffalu ni baay'ee yeroo aarsaa kaffalu ana akkasii ana maaltu na galcheetu hin taane biyyi kiyyaa lafti kiyya misoomaa jira ana maaltu na dhibeetu hin taane innachi boo'u innachi dhukkuffatu innachi beela'u Oromoodha jedhee hundumtu harka isaa wal qabatee tokkummaa uumuun dirqama nu barbaachisa jechuudhaa fi itti fufee isaa kenna. Asirratti yaaduma gaarii kaaste amma haati koo duututti ani haadha biraaf bahuun dhiisa miti. Gaafa haati nama biraa duute haati namni ollaati yoo du'e ollaa sanaaf bahuun qaba maaliif du'e jettee dhugaachi jiru sana baruu qabda jechuudha. Kanaaf amma Wallagga keessa Horroo Guduruu kana keessatti yeroo darbee torbee garasii keessa ilaaluu dandeenya. Uummanni waliin ta'e isa durii caalaa amma tokkummaa gochaa jira uummanni Oromoo. Kan durii amma namni duutti amma fira kee keessa namni duutti namni walii birmatu hin jiru. Amma yeroo darbee jaartii jaardagaa hagam sarraa kaasee amma amuru kaasee faannoo biyyatti galchina jedhanii duulaan ka'anii amma tokko milkaa'aniiru. Mana gubanii hooma jedhanii kan durii yaaddessaa turerraa fooyya'eera. Kanaaf maal jechuu barbaades keessatti Oromoon tokkummaa yoo qabaate yoo walii galee baay'ina qabuun akka galaanaatti irra dachaa jira kan. Nama lama sadii taate nama miliyoona meeqammatti ariituuf hin qabdu jechuudha achi keessa. Kanaaf duriyyuu gowwoomeeti akka fardaatti sin ergadha ukaasitti haamee akka harreetti naa baatta kan jedhu suni durafe. Kanaaf Finfinnee keessa yeroo galan ammas dhaloonni dargaggeessi Finfinnee keessa jiru amma gabaa tokko ta'a. Otoo walii galee Finfinnee buqqisuu danda'a. Mootummaa kana masaraayyuu buqqisuu danda'a otoo walii galee. Inni otoo gadi bahee waan jechuudha. Inni mana puulii keessa oolu, mana shayii keessa oolu miti. Oromummaa Finfinnee keessa jiru itti himuu qaba. Mattaawaqaa jijjiirratee himmatti Finfinnee keessa taa'uuf hin qabu. Achi hojii bu'aa buusaa jiru waan hin qabnee fi achuma keessa taa'aa hojiin hin jiru, homti hin jiru. Kanaaf dhokattee taa'uu keerra Oromummaa qabdu hinattee miti yoo rukutamte achi keessatti dhugaa jiru yoo dubbatte ani Oromoodha yoo jette ati Oromoodha beekamaadha. Kanaaf isa kana balleessuun maal jedhe maddammarmoo maal jedhee yeroo duraa kana kaasee ture. As keessatti maddammariin ani Oromoodha taanaan an lalisaadha taanaan ani dhiira akkamii ati dubartiidha akkamitti dhiirri durbataa durbi dhiira ta'a. Kanaaf maddammariin as keessatti Oromummaa kana gatuu hin barbaachisu sii galee ani jara kana wajjin otoo na ajjeesuu otoo na kabulu otoo na hidhuu akkamitti maddammarii kana wajjin ani tokko ta'ee jara kana wajjin jiraachuu danda'a kan jedhu gaaffiidha. Kanaaf amma immoo irra darbee araarris ka'ee jira kunoo gaafa akka busaa mataatti kan dhugaa qaban gaafa waraana dabrisummaa yoo ta'e namni dhugaa qabu gaafa dhugaasa sana mo'achaa deemu araara jedhan as ba'anii harka baasu. As keessatti ijoollee yeroo ergattu maal beektaa karameellaa itti bitteeti ishoo buchoo komaaloo koo aqiitii waanaa godheettaa sossobdee ergatta. Akkasuma miti waan kun dura fe waan akkasii kun dura sii kaaseera. Amaaraa yeroo dura maal jetti abaabbaltee jara keenya akkasuma ergachaa turte intala fuudhaa turte amma immoo si dhiite si kabaleeni si abaabbaleeni si dhiite si busha kan jedhu soba.
Kanaafi as keessatti Wallagga keessatti dhugaa gatii qabu du'aa jira inni jenne sun harka duubatti dhee harka fillafiitti dhee duuti du'uma akkuma jenne sana. Kanaaf wanti Oromoo irratti ta'aa jiru kun ammayyuu waliigaltee taanaan dhugaa qabna hin mo'anna. Dhugaati yoo waliigalee yoo falmate wanti Oromoon hin jijjiirre hin jiru. Lubbuun bahuu danda'a. Asirratti waliigalteen jedhame kun waliigaltee dhugaa taanaanii oolaa gogaa yeeyyuu uffatee as gannamatti ba'utu hin taane dhugumatti araar jedhamu kuni araara sana keessaa araara dhugaa yoo taate wanta Oromoon hin araaramneef jira jedhee yaadu gaa. As keessatti araara jennee araara kana fudhachuun uummata Oromoo biratti rakkisaadha. Amma mootummaan kun waggaa 5 dura gaafa aangoo qabate aba waraana adda bilisummaa Oromoo warreen eektiraa jiran kana hin araaramne dheewaamee as erge. Isa booddee namni machaa'e ogummaa jarri kun waliigalteedhaan Oromoon bilisoomnannee hundi keenya iyyuu sirbaa turre. Jalqaba mootummaa kanarraa kaasee yeroon si taasa'u gaafa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kun gaafa muudame hundi keenya qullaa bulle. Sirbaama bulle. Addabaabayii masqalaatti gaafa inni simatame sana mucaa Wallagga Lixaati kan yeroo boombiin itti darbatame sana mucaan boombiitiin harkaan fuudhee du'e suni Prime Ministeriin gaafa inni muudamee boodee makalaakaan kun komaandii postii labsee gaafa Wallaggatti ergu abbaa mucaa kanaati jalqaba kan rukutamee du'e. Kanaafi as keessatti araara kanarratti araarri kun ta'ee waraanni adda bilisummaa Oromoo gaafa eektiraatii dhufee achitti simatamu walii galameera inni haalli tokko walii galamee ture. Garuu kunis hin taane warreen achirraan galanii dhufanii warra mana hidhaa jiran sana abdii namoota shammoo qondaala achii dhufan sun hidhaa jiru. Daawud Ibsaa gaafachuu dandeenya. Daawud Ibsaas kun manuma hidhaa jira. Gadi baay'ee jireenya jiraachaa jiru. Manuma hidhaatti hidhamee jiranis namumatu achitti nyaatan geessineefi malee manuma hidhaa jira. Kanaafi warreen meeshaa hidhatanii achiin galanis summii kan yeroo araarri abbootiin gadaa Wallagga keessa deemanii araara jedhanii waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa kana gidduu taa'aa turan sana warri eshinuu ta'eera nutti toleera jedhanii warri araaraman suni gaafa wal galagalchanii summii kennanii fi fixanii. Summii nyaataniiti kan isaan godina Shawaa Kibba Lixaa hospitaala Lukaasittidha kan isaan yaalamaa turan yeroo sana. Yaalamaa turanii. Kana akkamitti uummanni Oromoo fi waraana adda bilisummaa Oromoo araarri kun nuu ta'a jedhee mootummaa kana hojjirraan. Gabaabumatti nuti lixa Oromiyaa keessatti kan raawwachaa jiru ammas yaaddessaa ta'eera. Dargaggeessis du'aama jira. Keessumaa bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka mana barumsaa daandii fi kanneen kana fakkaatan ammas rakkisaa jiru. Haati hiyyeessaa ammayyuu bakka hin arganne ammayyuu qorruma keessa roobuma keessa jiraachaa jiru. Dargaggeessi ammas bahee galma argachaa hin jiru. Qotee bulaanis lafa isaarra jiraachaa hin jiru. Finxaalayyiin Amaaras ammas Wallagga keessatti ammas isa durii caalaa ammas yaaddessaarra gahameera sadarkaa yaaddessaarra gaheera. Qotee bulaa Wallagga keessa jiru ammayyuu sanyii facaafatee itti fayyadamaa jiru hammachaa jiru. Xaa'oon illee siraataan seeraan kennamaaf hin jiru. Uummanni suni gatii gurguddaadha kan inni kaffalaa jiru. Du'i erga waggaa 5 asitti keessumatti immoo waggaa 2 asitti immoo adda ta'eeti kan inni uummata sanarratti hammachaa jiru. Egaa kanarraa ka'uudhaan Oromoon bakka garaagarii jiru harka isaa wal qabatee tokkummaadhaan uummata amma beela'ee uummata amma bakkee bulaa jiru uummata manni irratti gubatee qabeenyi isaa isanni waggoota meeqa dilbii walii kuusee dhaqee gidduutti jalaa gubatee harka namaa taa'ee ilaalaa jiru. Kana uummanni Oromoo tokkummaate maaliif beektaa loomii 50 nama tokkotti baada nama 50 gaafa taatu immoo xabiisa. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo kun bakka garaagaraa jiru kun yoo tokkummaa harka wal qabate daa'ima mana barumsaa dhabe kanaaf carraa barnootaa uumuu danda'a. Haadha hiyyeessaa bakkee bulaa jirtu kanaaf gaaddisa ta'uu danda'a. Jaarsa abbaa mana isaarraa kaatee bakkee taa'ee bu'aa jiru kanaaf illee gaaddisa ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu walumaa galatti dhaamsi qophii keenyaan har'aa kun egaa Oromoon tokkummaa qabaadha. Hiree isaa kana murteeffachuudhaaf. Oromoon tokkummaa qaba. Dhaloonni bakka gaarii jirus haadha isaa abbaa isaa kanaaf birmachuu qaba. Dhaloonni dhalatee lafa jiru kun barumsa gahaa argachuu qaba. Qotee bulaan qe'eerra jiraachuu qaba. Kanaaf namoonni quuqama Oromoo qabdanii hundi keessan dhaloota rakkachaa jiru Wallagga qofaan jennu Baalee ta'uu danda'a, Arsii ta'uu danda'a, Salaalee ta'uu danda'a. Bakkoota garaagaraa keessatti namoota darara hamaaf saaxilamaa jiran kan haadha hiyyeessaa, abbaa hiyyeessaa kan ta'e kan hundumaa wal bira dhaabbannee maatii kana haa tumsinu dhaamsa keenya. Egaan daawwattoota Orni Miidiyaa qophii addaa haala yeroo ammaa kanatti dhiitamuu mirga namoomaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti waa'ee lakoo lalisaa dhaabaa
waliin akkasittidha kan inni isin biraan gahaa turre. Saganticha qopheessuun kan isin biraan ga'e ana Ayyaantu Taayyee fi anis akkasuma Lalisaa Dhaabaa. Ogeessi kaameraa keenya Abdullahi Guyyoonoo waliin ture. Torban qophii addaatiin hanga walitti deebinutti qophiilee Oromia Miidiyaa waliin turtii gaarii.